Har'a nama gaarii tokko abbaa dandeettii hedduu obboleessa keenya Soraa Abdataa du'aan dhabnee jira. Hanga ammaatti sababii du'uu isaa wanti barame hin jiru. Soraan baay'ee nama amala qabeessaa fi nama hojii isaatti amanu ture. Waaqayyoon lubbuu kee jannataan haa ga'u. Galatooma ilmaan Oromoo Finfinnee fi naannoo ishiidhaa jiraatan marti keessan ulfaadha. Galatooma. Gara marsaa itti aanu deemuun keenya safan qabu. Komediyaan Soraa harka namaatiin ajjeefamuun ijoolleen Oromootti sirra geessee jirti. Sanirra dabrii Tole haa ta'u kan dhiigni koo dhiiga saree duriyyuu nan beeka Itoophiyummaadhaa dhugaadhaaf faradejji koo nagarre haa ta'u. Reeffi obboleessa keenya Soraa hospitaala Phaawulos ba'ee gara bakka dhaloota isaa Wallagga Lixaa Jaarsootti gaggeeffameera. Sababa du'a isaa wal qabatee wanti beeksifame tokko iyyuu hin jiru. Garuu bakka reeffi isaatti argame mana ciisichaa Avoolaa jedhamu kan jamoo tokkoffaatti argamu keessa akka ta'e hin dubbatamu. Soraan dandeettii koomeedii hojjechuun alatti dandeettii shubbisaa cimaa qaba. Kana immoo waggaa 5 irraa magaalaa Naqamteetti beekaan hin ture. Hundumti keenya iyyuu dachee kanarra yoom akka deemnu yoom akka doonu hin beeku. Amma lubbuun jirutti garuu dhala namaa kamiifiyyuu gaarii ayyaannu gaarii haguunu. Umurii dargaggummaa isaa kanatti fi ga'een qufiin karaatti cituun baay'ee nama gaddisiisa. Egaan waaqa hin komatani. Obboleessa koo waaqayyo lubbuu kee iddoo nagaa boqochiisu. Dhimma ajjechaa artiist Soraa Abdataa irratti hanga ammaatti wanti qulqulleeffame kunooti. Tokkoffaa Sooraan namoonni inni eenyummaa isaa hin beekne sibiilaan doorsisuun si ajjeefnaa hanga jechuutti akka doorsaa turan hiriyoota isaatti kan himee ture jedhan hiriyaan isaa. Kanaafi bilbilli isaa qoratamuu qabaa jechaa jira. Lammaffaa hotel Sooraan keessatti ajjeefame Ivoolaa akkas jechuun deebii laate jedhan. Sooraan osoo qaama isaa dhiqatu kofee du'e jechuun dubbatee jedhan. Kun deebii hin ta'u. Qoosaa fakkaata. Qorannoon gadi fagoo poolisii fi abbootii alangaa hoteela sana irratti gaggeeffamuu qaba. Sadaffaan Sooraan gara hoteela kanaa kan deeme bilbilaan waamameetii jedhan. Eenyu akka waamee fi maaliif akka waamee adda baafamuu fi qoratamuus qaba. Afuraffaan irratti tarkaanfii gaariitu dhagahama. Dubartiin Soraa waliin turte to'annoo poolisii jala jiraachuu ishee beekamee jira. Dubartii san irratti qorannoon akkaan gaggeeffamuu qaba. Hubachiisa ammatti kan xiyyeeffannoo barbaadu sababa du'a Soora bira ga'uuf bilbilli harkasaa murteessaadha. Walquunnamtiin inni ji'a tokko asitti karaalee miiseenjarii, teelegiraamii, waatsaappii, iimoo, bootiimii, bilbila kallattiin reegulaar kooliidhaan fi kan kana fakkaatanii namoota waliin godhee sakattaamuu qaba. Dhugaa dhiiga Sooraa ammoo qaama seera poolisii qofaa irratti dhiisuun otoo hin taane amma danda'amee faana buunee hordofuun dirqama hundi keenyaati. Abbaan hoteelichaa eenyu akka ta'ee fi Sooraan eenyu waliin yeroo akkam sa'a meeqatti dubartii moo dhiira waliin akka achi gale maaltu isaa akka mudate hoteelichaaf maamila ture wanta jedhu adda baafamuu qaba. Akkamitti akka hoteela kana bulee xalayaa eenyummaa yookaan waraqaa eenyummaa kan eenyuutiin akka achi bulee kan saa'oo of harkaa akka qabu beekamuun barbaachisaa jedha. Keessummeessaan isa keessummeesse eenyu akka ta'e irbaata maal ajajatee akka nyaatee maaltu akka qophaa'eef kan jedhu xiyyeeffannoon gaafachaa jirra. Gaafachuu ammoo dirqama akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Dhugaa jirtuu fi waan irra ga'ame wal beeksisuu qabna. Dhugaa dhiiga isaa waaqni abaasu jechuun kan barreesse Lalisaa Alamuuti. Feesbuukii irraa. Naqamteetti reeffa Sooraa simachuuf har'a ganama sa'aatii 12 irraa eegalee naannoo marfata lammaffaatti eegaa turre. Garuu hin milkoofne reeffi isaa galgala sa'a 8tti gara biyya dhaloota isaa Aanaa Jaarsootti akka darbe dhageenye. Haa ta'u garuu sirni yaadannoo sammuu raawwatameeraafi maatii firootaa fi nu Oromoo mara keenyaaf jajjabina hawwina. Sooraa keenyaa lubbuun kee jannataa ganuu Soraa keenya lubbuun kee haa jannatu gara jabinni namummaa alba'uun harka si irratti wal kaafatti sun waaqayyoo biraa gatii barbaachisaa ni argata. Qabsoowwan ni kufaa qabsoon itti fufaa adoolessa 28 Naqamtee Oromiyaa.
Si ajjeesna jedhamee itti dhalatamaa ture. Dargaggeessa afaan Oromootiin qoosaa yookaan koomeedii hojjechuun beekamu Sooraa Abdataa magaalaa Finfinnee naannawaa Jamoo jedhamuun beekamutti hoteela keessa istuudiyoo ergamuu hordofee miidiyaalee hawaasaa gubbaatti namoonni hedduun rifachuun gadda ibsachaa jiru. Waggaa dura wal baranii hanga ammaatti hojiiwwan koomeedii 5 waliin hojjechuun kan himu hiriyaan isaa Amaanuel Waaqturaa Sooraan waggoota 3 dura magaalaa Naqamtee irraa gara Finfinnee akka dhufee fi naannoo Jamoo jedhamu akka jiraatu lubbuun isaas kan darbee achuma ta'uu dubbatee jira. Hiriyoonni isaa sababa du'a isaaf wanti shakkitan jira gaaffii jedhu yoo deebisu Sooraan nama hojii koomeedii siyaasaatti osoo hin bu'in hojjetudha. Nama waliinis kan walitti bu'u miti jedha. Sooraan obboleessa isaa Qudsuu waliin akka hojjetuuf kan himuu fi meeshaalee hojii koomeediif oolan dhiyeessuun kan isa gargaaraa ture artiist Kumsaa Taammanaa immoo namni isa doorsaa akka jiru hiriyoota isaatti himee akka ture odeeffachuu dubbate. Si ajjeesna jedhamee itti dhalatamaa akka ture hiriyoota isaa tokkotti himaa akka tures iyyaafachuu dubbata artiist Kumsaan. Kan kana gabaasee BBC fi Addis Standard. Tole haa ta'u kan dhiigni koo dhiiga saree duriyyuu nan beeka Itoophiyummaadhaa dhugaadhaaf farada ijji koo nagarre. Haa ta'u kan biraas hin jedhu. Dhiirri siin dhalatiin. Biyya hirmii nyaatutti dhiirri maaf dhalata. Dhalateen guddatee sadaqa. Yoo seenaa hojjete yoo seenaa isaa dhokata. Sabaaf yoo jiraate yoo sabatu saganaa. Dhagaa Itoophiyaa dhugaan kee haa dhabu biqilaan kee margin haadha waliin argin. Walii galtee dhabii garaaf dugda ta'e wal faana haasa'e waliif faallaa ta'e. Galatooma ilmaan Oromoo Finfinnee fi naannoo isiidhaa jiraattan marti keessan ulfaadha galatooma. Gara marsaa itti aanuu deemuun keenya safan qabu koomediyaan Sooraa harka namaatiin ajjeefamuun ijoolleen Oromootis irra geessee jirti. Sanirra dabrii akkuma ceettee egaa akkuma ceettee yeroo maatiin dhuftee laaltuu hospitaala baafamee reenfisaa kannamee jira. Si galee hospitaala baafamee reenfisaa odaa fudhaa awwaalladha jechuudhaan kannamee jira. Maatitti. Namni akkaataa inni itti du'e qoratuu fi yookiin dooktarriinis akkaataa inni itti du'e namaaf ibsuuf akkasumallee ta'e qaamni seeraa akkaataa du'a isaa san qorachuudhaaf hoteela inni itti ajjeefame sanitti deebi'e tokkollee hin jiru. Hoteelichi inni keessatti du'e arrallee dalagataa tole jechuudha. Seerumaan nagoomaan dalagataa oolan arrallee. Immoo akkaataa ijoolleen isatti dhiyaattu himanitti akka waraanameeti. Waraanamee akka ajjeefameeti. Sanarra dabrii poost taa haala jirurra yoo dhaabbattee ilaaltu waraanamuu isaa namoonni hedduun ni dubbatan jechuudha. Haa ta'u kun immoo barnoota gartee ijoollee Oromootiif barnoota. Inni acee ajjeesee inni acee nyaatee osoo bakka hin argatin gumaan acee otoo hin bahin dhugaan acee otoo hin mul'atin torbaan takka keessatti artistoota 3 akka dhabne beeytanii Oromoo torbaan tokko keessatti artistoota 3 jajjabaa dhabne jirra jechuudha. Faawundeeshiniin Hacaaluu jiraattota naannoo Somaalee irraa buqqaaniif deeggarsa taasise. Faawundeeshiniin Artiist Hacaaluu Hundeessaa jiraattota naannoo Somaalee irraa shiraan buqqaanii kutaa magaalaa bishaan gurraachaa jiraniif deeggarsa taasisee jira. Haati manaa Artiist Hacaaluu Hundeessaa Aadde Faantuu Damiseen namoota naannoo Somaalee irraa buqqaaniif kutaa magaalichaa qubsiifamaniif re'oota 63 arjoomanii jiru.